Jitu. Baay'een gadda. Baay'een gadda. Maaltu si gaddisiisa? Maaltu si gaddisiisa? Engadee kanaaf jettee kan biiroo boontuu gaafatte. Boontuun kam isheen? Boontuun kam isheenii? Boontuu isheetii beekaaf xiyyaatti ergitee gabbaasifte. Ishee. Eeyyee. Beekaaf xiyyaatti boontuu ergisiisnee gabbaasifne. Maal gochaa jirta? Maal taateetu waree nagaan qabde? Nagaan qabdu? Akkam dubbatta? Akkasiin haasa'ee dhagaa akkuma nama haasa'ee jiru kanatti. Ana hojiin qabu moo waan akkasii kan hin qoosu? Maal jechuudha kun? Ergitee kaatee ana hojiin qabu moo taasisu? Maal gochuudha kun? Tasgabbaa'ee. Tasgabbaa'ee? Akkamittiin tasgabbaa'ee isaa ta'a. Anaaf kan isaanii leedhiisi. Anaaf beekaa gabbaasaa jirta mati. Dhaggeeffadhu. Beekaa jechuun anaaf obboleessaan oli. Obboleessaan olii siin jedhama. Ati siriyaa kooti, inni siriyaa kooti. Anaaf beekaa gabbaana jechuun lali. Ati immoo natti naannessaa jirta dhimma kana. An keessaa na baasila. An keessaa boon barbaada wanta kana isa. Yoo dhageessate jechuudha. Sitti mee? Maal taatee ati? Maal taatee? Nana amantuu moo? Nana amantuu? Ani hin argine gonkumaa hin argine siin jechaa jira bara. Boontuu dheengadda maaliif na gaafatte? Biiroo ishee haala ishee maal ishee jettu maaliif na gaafatte? Ani waaree sitti hima. Ani beekaadhaaf yaada biraan qabu. Dhiiseera. Ati immoo kana na amanuu qabda. Ani akkamittiin wanta akkasii hojjedha qoy gaafa yaaddu akkamitti yaaddati? Eeyyuu targaree amma boontuu isheeti. Ani gonkumaa hin beeku. Hin beeku? Amma si miti kakkan arge. Gonkumaa namitiin siin jechaa jira. Ani hiriyummaa kee fi hiriyummaa beekaa dhabuun barbaadu. Maaf naan hubattooti? Ani gonkumaa kana hin argine. Ati na amani. Haa ta'uush. Nama akkamii gootee na yaaddaa? Haa ta'u. Akkas taanaan natu dogoggoree jechuudha. Ani amma dheengadda situ naa bilbilee dhimma boontuu na gaafate. Gaafa ni ilaalu xiyyaa fi beekaan dhimma boontuu irratti wal lolan. Ammallee gaarummaan isaa araaramanii nuti. Amma araaramanii. Araaramanii? Garuu an kan manatti fakkaatee ture egaa ifama naa godhe akkas taana baay'ee dhiifama. Ifama jitu. Akkasitti dhiifama na gaafattaare? Fufuu? Xiqqoo kufi. Kai. Dhugaa dhiifama. Nanaasis ta'e. Urgooftuu nama. Dhiifama. Jedhi. Hojiirraan maaliin daabboo koo? Aareedhaan akkam laatatee dhufe? Ulfaadhu ishee? Aariin keessarraa agarra. Ulfaadhu. Tole. Ani eessan ture? Akkamitti waan kana dhagaa? Araaramanii? Araaramtan malee? Gonkumaa isin wajjin hin jiraattan. Ani immoo jiituu miti kan gaafa sana. Jiituu miti ani.
Mario akka. Maaliif badde akkanatti? Dhugaa moo? Maaliif nan dubbisne ree? Achuman jira, bakka hojiin jira. Rakkoon qabu ani xiqqoon hin barfadha. Yoo dheeyyuu. Tole, kottaa isinii miidha. Mario? Agam? Kam? Jaga dulu. Bismillah. Sina. Sekarang dulu Bismillah. Agam? Wali. Agam. Jaga dulu. Agam aja. Mati. Negara. Agam. Anak wali. Agam. Kasih. Cerita. Amma mami ni. Ante ini. Isi ko pakai suka. Mari sini aja jauh. Malu. Mari sini harus taka, nak betul je listai. Astai. Ati astai. Kot. Apa sih dah? Mana maki gorilla. Kau kena pakai. Mari dulu ni. Mari. Bari dah. Wanci ayo berbada nak semua je. Kurang mari dua macam tu pada. Mari. Ati kisah galti tu sah pinjam. Ayo lah mau pada fadin. Wan jatuh wan raba redu nara fakat. Kun. Fakat. Baik fakat. Mudah na. Tim hero berasi. Nak kasuanya? Wayure. Maaf tak. Oh iya, ayo berapa? Ini Nak kan? Alah, asli dia nanti. Nanti mas, ati. Anu mana? Tayo tak kadutan. Ini. Nagante ini hero berasi kapan? Wayure. Boleh. Ini materi. Banyak. Nagante. Dia belum tinggal aku nak berarti. Orang itu yang juga di jalan. Solve nak buat apa apa? Malu dia. Porwalin nadi. Nalo gitu. Kuyasan kosong nak sigaret isi pun di buat. Tiga casing gitu. Beka casing harga tu. Bek tahu ni. Boleh. Anto ko lang pala beka. Boleh. Tapi. Mali ni to ko bersara. No bulan sekali dia. Sekarang memang jadi cari mali. Malu beka. Nak kena sila beka. Jadi kita lah jadi korban. Terus tidak ada sahaja. Macam Nam beka tu reba. Beka enggak ada tiga batu kap. Itu nak kan ni sinoti yang dia ni berbada malik.
Itu barbaada malee. Maal? Beekaan garanatti jabaatullee. Akkuma nama yaada kan jira barbaada. Ani kasii jirti yaa. Duraan harmee ayyamsiisnaa. Ayyamni kan ammaa beekarraa dheeraan jaaladhee. Baay'een jaaladhe. Harmee ayyamsiisuun ishee mogaalee gaafa manatti galuun ayyamsiisa. Bu'ee gadi albee. Yaa ta'uu danda'u. Ini dhugaan iddoon kun galgala akkasitti bareedan seeni malee kanaan dura ana dursee si affeera. Jaalatteessa? Baay'ee bareeda dhugaa galgala. Baay'ee tokko. Samiin immoo iyyuu akka biraati. Mee ilaali. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa bareedinni mana kana. Obboleessa na fide galatu. Wayini si na fide ishee? Wayini? Galatu. Maani? Callisi maaloo dhuma isaa ilaalta. Mee callisi? Boona dhufaa jiraa? Yaa mee callisi? Dhuma isaa ilaaluuf hin muddamne? Maaluudhaan natti inni kanaan dhugamu. Boona dhufaa jira miti waan na dhositee jira. Meeti? Obsuun danda'uun natti mii maaluudha? Fidee? Nuuf galatoon. Meeti maanni wantoota gochaa jirtu dhugaanaa galaan jiru mana. Jaalanne moo maali? Maali waansa? Jaalanne? Iddoon isaan bareedu? Qilleensi isaan bareedu? Baay'ee hedduu namatti tola. Baay'ee dhugaanis si jedhu qabu. Nyaachuuf hin muddamne? Baay'ee malee. Ani nyaachuuf baay'ee. Ati yoo si maal jettu? Waariyoo? Asuma turte moot? Qaddaarfaan barbaadu. Waariyoo as turte? As turte si maal hojjetu duna? Maal gootaa tati? Ijoollee tokko ilaaluun dhufeen. Maanni? Maal irbaataaf yeroo fi hin baasee? Kana lama taatanii jechuudha? Maal jechuudha? Maal dhufte? Maal akkamitti hin ta'u malee? Mee sabani? Eessaan jalqabu? Mee sabani? Eessaanii jalqaba kana? Rabbinaan hojjetame. Maaludha? Agabuu koo buluu mucaa garaa waan tokko garaan duwwaatu. Ati eessa? Ilaalu ilaalu wanta qophaa'e. Maal kamiin godhaa akkamiin galateeffatu? Waariyoo manuma kana jirta moo silee eessaa dhuftee tokko amma? Lakki samiirraan gabbu'e. Gosaati na ajaa'iba. Achi samiirraan as gabbu'e kanaaf malee moo lakki nyaatichatu achi keessa godhe. Dhugaadha. Maali? Mala saaraa maali? Maalaan beekati yaa? Isa waan inni yaadeen beekan. Kadheeru moo akkam yoo godhe wayyaa. Kennaan barbaachisu akkanumatti nyaatamu. Kadheeru kun qaba malee. Kennaan barbaachisu. Nyaata. Beeka. Maalidha? Nagaa si gaafataa jira. Nagaa jedhii. Heyyaa iddoo jaalalli keenya itti bu'uureffametti na heerumii jedheen jilbiifadhee si gaafachaa jira. Tolee jedhiif jilbiinfatee obboleessi keenya. Tolee jedhiif yaa. Malu
Mucaa jirtu meetii siisin argadda dhugaa. Laal hojii kana hunda kan hojjete meetiidha. Meetii galaastee shiire. Amma sirriitti na argatte meetii dhugaa siin godha siibis. Dhugaa rabbi guyyaan kun anaaf guyyaa hin dagatamne. Umrii koo keessatti guyyaa haaraadha ta'ee galmaa'eera. Guyyaa kan akkamitti na waa ture siin. Waariyoo dafee tolii jechuun narra hin turre. Akka jilbaan deemsisuun narra ture. Hindi isaa ture. Inni laallaqa. Hin jenne amma irra deemu. Yaada kee kaasa ture. Jilbaan deemsisuun narra ture. Si waariyoo. Isin sodaadhaan isin kabajeen la kana beeka. Waariyoon akkasii dhiisuun jiru. Dhiisuuta malee. Jaalanne? Jaalanne qofa. Rafee bulu warra kana balaalaan bula. Baay'ee baay'ee. Waan xiqqoo shakkumaaf narra hin turre. Waan xiqqoo shallee shakkiniif ati. Ani shakkeen ture. Dandeettii akkasii kan ture marratti. Osoo nama hormite yoo. Mario. Mario malu. Duga malee dugaan dubbate. Duga. Tinggal har'a subbisaan asitti dugdi keessa kan ta'u malee tinggal tu gara-gara. Wayya akkasii. Galon injur. Kasih. Madu sudah biwa ibatu. Nabutani. Galee jira. Jadi. Asmana galam. Jasa ko fayag tani mitri wari. Asmana galam. Jar semua ko. Mali.